Hai kita akan jatuh Toyota Vision dekosi yang akan jadi laban ini Rosie fi anan jechuudha. Warri maqaanata kana beektan natti himaa. Kibbee keessi isaa foonii fi shunkurtiidha. Inni kun immoo aannanii fi roosii walitti bilcheessanii tatalai aanna faayidaa qaba. Faayidaa hedduu of keessaa qaba. Bifa kana fakkaatuun hojjedhee xumuree jira. Inni kibbeen kun duraan dursee bishaaniin ittiin erga jedheen booda zayitiidhaan xabbafamaa jalqaba kaasee hanga ammoo guyyaa biraatitti isinii fufa. Har'aaf kana fakkaata. Like share comment gochuun na jajjabeessuun irraa uffatinaadha. Like share godhaadha. Har'aaf kana fakkaata viidiyoon ani hojjedhe. Bye bye. Waan na gaafachuu barbaaddanis na gaafadhaa.